Naannoo Oromiyaatti bara barnoota 2017 galmeen barattoota hagayya 27 bara 2016 aga qaamee 5 bara 2016tti kan gaggeeffamu ta'uu biiroon barnoota Oromiyaa ifoomse. Taana hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baay'isaan haala bara barnoota 2017 ilaalchisuunis ibsa miidiyaaf kennanii jiru. Ibsa isaaniittiinis naannoo Oromiyaatti bara barnoota 2017 galmeen barattoota hagayya 27 bara 2016 aga qaamee 5tti kan gaggeeffamu ta'uus obbo Girmaan eeranii jiru. Ijoollee miliyoonii 12.3 galmeessina. Yennee karoorfannee kanaaf galmeen akka waliigalaatti akka biyyaatti kalaandariin biyya kan ittiin hoogganamu hagayya 27 ijoollee miliyoonii 12.3 barsiisuudhaaf karoorfanneerra. Ijoolleen dhalataan ol deemu yoo barumsa argate malee humna hin argattu. Kanaaf ijoollee umuriin isaanii barnootaaf ga'an hundumtuu hawaasni bal'aan qindoominaan hojjetee gurmaa'ina hawaasaa ta'u gurmaa'ina mootummaa ta'u kan paartii ta'u qindoominaan gara mana barumsaatti akka fitu. Dhaabbilee barnootaa 37,900 ol keessatti barattoota miliyoona 12 ol barsiisuu fi qophii gahaa taasisaa turus obbo Girmaan eeraniiru. Instituushinii kana keessatti akka waliigalaatti ijoolleen as keessatti hirmaachisuudhaaf akka biiroo barnootaa karoorfamee irratti hojjetamaa jiru. Bu'uura baruu miliyoonii 1.8 sadarkaa tokkoffaa miliyoonii 9.3 sadarkaa tokkoof lammaffaa miliyoonii 1.2 kan hiiku. Kolleejjii barnoota barsiisotaa keessattis barsiisaa ta'anii kan eebbifaman 11,180 leenjisna. Akka waliigalaatti manneen barnoota bu'uura baruu kaasee amma sadarkaa lammaffaa qofa yoo fudhanne kolleejjii keessaa hambisnee miliyoonii 12 386,545 ta'a. Bara barnoota 2017 milkeessuu fi ji'oottan darban keessatti dhimmoota sadirratti xiyyeeffannee hojjetaa turre kan jedhan obbo Girmaan hirmaannaa hawaasaa fi qaamolee biroon manneen barnoota hedduu keessatti dareen dabalataa 1,939 ijaarameeraa dubbatu. Mana barumsaa irratti hojjetamaa kan ture mana barumsaa inni ijoolleen dhuftu rakkoo mana barumsaa amma danda'ame hiikamee adeemsa baruu barsiisuu milkeessuudhaaf jedhameetu manneen barnoota keessatti hojii gara 7 addaan baasnee hojjechaa turreerra. Mana barumsaa keessatti hojiin hojjetamaa ture tokko daree dabalataa dabaluudha. Baay'inni barattoota daree keessatti dhufu karoorfannee gara istaandardiitti deemne jenneerra. Iddoo hanqinni daree jiru kana isa kana daree dabalataa ijaaruudha. Ganna kana keessatti daree dabalataa 1,900 fi 39 ijaarameera haaraan. Hojiin waliin gahinsa manneen barnoota bu'uura boruu irratti hojjetamaa tureen manneen barnoota bu'uura boruu 20,000 ol keessatti barattoonni daa'immanii akka barataniifis hojjetameera jedhu hooggantichi. 2017 keessatti bu'uura boruu 20,000 fi 225 keessatti barattoonni daa'immaniin baratu kan waggaa 4 fi waggaa 6 fi waggaa 5. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessatti akka waliigalaa haaraa 1,000 barana ijaarree kan barreen gaddaa qabnutti dabalamee 16,351 keessatti adeemsi baruu barsiisuun gaggeeffama. Akkasumas sadarkaa lammaffaa kutaa 9 amma kutaa 12ffaa atti kan jiran 1,369 mana barumsaa tokkotti dabalaa 1,370 barumsiin kennama. Kolleejjii barnoota barsiisotaa keessatti barsiisota sadarkaa tokkoffaaf kan qopheessinu achi keessatti waan ta'eef kolleejjii 13 keessatti adeemsi baruu barsiisuun gaggeeffama. Qulqullina barnoota naannichaa fi xiyyeeffannoo mootummaan kennee hojjetaa jiruun kitaaboleen barnoota miliyoona 2 manneen barnoota sadarkaa tokkoffaatti raabsameera jedhu obbo Girmaan. Kana malees manneen barsiisotaas ijaaramu eeraniiru. Mana jireenyaa barsiisota baadiyyaarraa deddeebi'anii fagaatanii hojjetan sana hiikuudhaaf rakkoo kana hiikuudhaaf mana 9,552 ijaarra jennee karoorfanne ganna kana keessatti qindoominaan hojjetamee fi manni barumsa 3,800 fi 97 ijaaramuu jalqabeera. Achi keessa gara 1,000 kan ta'u 966 xumuramee reedii ta'eera barsiisota simachuudhaaf dhimma maxxansa kitaabaan dafee harka barataa gahuu dhabuu waan tureef kun sharafaa biyya alaa dandeettii maxxansaa wajjin sababa adda addaa wajjin kan wal qabatu. Ganna kana garuu miliyoonii 2 kitaaba sadarkaa tokkoffaa miliyoonii 2 maxxanfamee raabsameera.